Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyo dafaa ta'uun nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana akkuma mata duree irraatii argitan Hafuurri Budaa maal akka ta'ee fi miidhaa inni qaqqabsiisu akkasumallee namni hafuura budaa kanaan qabame mallattoolee akkamii akka inni agarsiisuu danda'u qabxiiwwan kana sadan waliin ilaallaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti hundumti keessan iyyuu yoo hordoftan barnoota guddaa argattu. Namoota kaaniifis barnoota kana sheer gochuudhaan viidiyoon kun immoo namoota hedduu biraa akka qaqqabuuf laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa waa'ee hafuura budaa gaafa kaafnu hawaasa keessa jiraannu keessatti iddoo adda addaatti bifa wal fakkaataa ta'eetiin karaalee ittiin namoonni wal qoodan keessaa tokko sababa hafuura budaa kanaatiin kan ka'e gaa'ela irratti, jireenya hawaasummaa irratti karaa adda addaatiin hafuurri kun dhiibbaa geessisaa jechuudha. Hafuurri budaa kun hafuura seexanaa, hafuura agaanintiiti jechuudha. Jireenya namaa kan jeequ, dhiibbaa kan namarratti geessisu, fayyaa kan nama dhoorku, diinagdee namaa kan duubatti deebisuu fi keessumattuu fayyaa wajjin wal qabatee dhiibbaa guddaa geessisaa jechuudha. Kanaan wal qabatee hawaasa keessatti maaltu jira? Namni tokko gaa'ela godhachuudhaaf gaafa ka'u intala warra abaluun fuudhuu barbaade gaafa jedhamu sanyiitu qoratama. Seenaa isaaniitu ilaallama jechuudha. Warri abaluu koo isaan budaa qabu. Isaan ikkoo warra budaati waan ta'eef iyyuu gonkumayyuu isaan fuudhuu hin qabdu. Isaan ikkoo ijji isaanii yoo ilaale wanti tokko hin oofkalu jedhamee hawaasa keessatti bifa kanaatiin hanga odeeffamutti hanga dhiibbaan amma ga'u kun ga'utti hafuurri budaa kun dhiibbaa geessisa. Keessattuu daa'imman xixiqqoo kana haadholiin ni dhoksu jechuudha. Abaluun ikkoo budaa qabdi. Abaluun budaa qaba. Kanaafuu akka inni hin argine, akka isheen hin argine dhoksaa. Wayyaa abaluun dhufe dafaati uffata itti shaffanaa itti golgaa dafaa gaadatti dabarsaa jedhamee daa'imman xixiqqoo kanallee fuudhanii aga namoota budaa qabu jedhamanii shakkaman sana jalaatii dheessanitti yookiin immoo baqatanitti daa'imman dhoksanitti hawaasa keenya keessatti gahaa jechuudha. Kanaaf hafuurri budaa kun maal inni yoo jenne hafuurri seexanaa nama keessa bulee gochaa inni hamaa raawwatudha jechuudha. Gochaa hammeenyaa inni raawwatudha jechuudha. Namni nama nyaataayi namni budaa ta'uu danda'a kan jedhuuf abadan namni budaa ta'uu hin danda'u, namni nama nyaachuu hin danda'u. Seexanni garuu nama keessa bulee nama sanirra taa'eetu maal godhaa? Nama nyaata. Nama sanirra buleetu nama waraanaa jechuudha. Dhiibbaa geessisaa jechuudha. Fayyaa nama dhorkaa jechuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyoon saba Israa'eliin Gibxi keessaa yommuu baasu galaana Eertiraa galaana guddaa sana gaafa addaan kutuu barbaadu ulee Musee irra buleetu galaana Eertiraa sana addaan kuti. Humna maalitu ulee Musee irra bulee? Humni Waaqayyo achirra bulee galaana Eertiraa akkuma addaan kute humni Daabiloos, humni Seexanaa, humni hafuura hamaa, humni budaa kun immoo nama ofii isaatii barbaade sanirra buleetu dhiibbaa geessisuu danda'a, nama waraanuu danda'a, fayyaa nama dhorkuu danda'a, nama nyaachuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo jenne hafuurri kun nama sanirra bultoo taasifatee waan jiraatuuf dhiiga isaa wajjin wal makee jiruuf qaama isaa wajjiniin waan wal makee jiruuf parsantii 50 hafuura hamaa parsantii 50 immoo nama sana ta'ee waliitiin jiraatu jechuudha. Kanaafuu hafuurri kun keessa isaa taa'ee gaafa namni sun waan gaarii ilaalu wajjin ilaalaa jechuudha. Gaafa inni ilaalu wanti inni ilaale sun hin oofkalu jechuudha. Wanti inni ilaale sun hin oofkalu, hin cabaa, hin citaa. Hindu'aa nama immoo yoo ta'e ni dhukkubsataa hafuurri kun itti darbee
nama sana dhiibbaa irraan gahaa boochisuu lafaan reebuu kuffisuu fayyaa isa dhorkuu danda'a jechuudha. Maddi isaa maal inni yoo jenne maddi isaa hafuura hamaadha jechuudha. Hafuura hamaatu bultoo nama taasifatee nama ofii isaatii irra bule sanaatiin dhiibbaa geessisa malee namni lafaa ka'ee nama nyaachuu nama waraanuu wanta namni sun ilaalee of kaluu dhiisuu hin danda'u jechuudha. Jireenya mucaa namaa keessatti hafuuronni karaa adda addaatiin namatti dhufu. Jalqaba Addaamii fi Hiwaaniin dogoggorsiisuudhaaf bofarra bulee daabiloos akkuma dhaqe sanaa yookiin namarra bulee yookiin immoo dhaalaan sanyiidhaan dudduubarraa darbaa dhufa jechuudha. Maaliif keessattuu maatiin nama tokko waaqa tolfamaa waaqessa taanaan qaallichaa matatii kana xunqaayii kana wantoota adda addaa kana gaggeessa oofa taanaan hafuuronni kun maqaa adda addaa moggaafachuudhaan hafuurri budaa kunis isaan wajjiniin gahee isaa bahaa jechuudha. Hojii isaa hojjetaa jechuudha. Nama tokkorraa hafuurri tokko yoo kan jiraatu ta'e hafuurri kun waggaa 7 yoo kan isarra turu ta'e waggaa 7 booda hafuurri namicharra jiru kun gara hafuura budaatti jijjiiramee isaan booda ija namicharra taa'ee waan namichi ilaalee kanaan booda maal godha namicharraatii nyaachuu danda'a jechuudha. Waraanuu danda'a jechuudha. Wanta namichi ilaale sun ija isaarra taa'ee waan ilaaluuf wanti suni maal ta'a? Ni miidhamaa jechuudha. Karaa kanaan hafuurri hamaan kun maal godha? Miidhaa geessisa. Kun amala inni karaa ittiin nama miidhu keessaa tokkodha. Lammaffaa namni hafuura budaa kanaan nyaatame yookiin immoo namni hafuura budaa kanaan qabame amaloota akkamii agarsiisa kan jedhu ilaalla. Dhumarratti immoo hafuurri budaa kun dhiibbaa akkamii geessisa? Dhukkuboota akkamii namatti fiduu danda'a? Kanneen jedhanis waliin ilaallaa jechuudha. Naga xumuraatti nu hordofa. Namni hafuura budaa kanaan qabame yookiin nyaatame amaloonni inni agarsiisu keessaa isaan jalqabaa waan xiqqoodhaan haaruu mi'a cabsuu fa'aadha jechuudha. Inaaraa waan isaa harka jiru darbatee cabsaa jechuudha. Kun amala hafuurri budaa nama tokkorra jiraatu yoo jiraate gaggeessudha. Qodaa darbachuu, mataan walitti bu'uu fa'a, waan qara qabuun of waraanee of dhiiksuu, erga dhiiga isaa argee booda immoo tasgabbaa'u. Namni kun aarii guddaa keessa galee waan tokko gaafa aaree namni gaafa isa aarse aarii guddaa keessa gala jechuudha. Kanarraa kan ka'e ofumaa isaatii dhiibbaa ofirratti geessisa. Waan qara qabu fuudhee ittiin of waraanaa, of dhiiksaa. Erga of dhiiksee booddee immoo dhiiga isaa sana gaafa ilaalee maal ta'a ni tasgabbaa'a. Sababiin isaa hafuurri kuni tokkoffaa dhiiga keessa jiraata. Lammaffaa foon keessa jiraata. Sadaffaan immoo lubbuu keessa illee jiraachuu danda'a. Lubbuu nama sanaa jechuudha. Dhiiga keessa gaafa jiraatu yeroo hunda dhiiga dhangalaasuu barbaada. Tokkoffaa gibira isarraa barbaada waan ta'eef gaafa dhiigni sun dhiigu dhiiga sana dhuguudhaan irraa tasgabbaa'a itti fura yeroodhaaf. Yoo barbaade hanga naannootti sababa xiqqoodhaaniin sababa kaasee namoonni akka isaan wal lolan gidduutti immoo akka dhiigni dhangala'u akka isaan wal rukutan godhee gaafa dhiigni dhangala'e sana jarri maal ta'u in tasgabbaa'u akka isaan lolli sun dhaabbatu godhaa gidduutti immoo dhiiga sana nyaataa jechuudha. Yookiin immoo akka gibiraatti fayyadamaa jechuudha. Kan foon namaa qabu immoo dhibee adda addaa namatti fidaa jechuudha. Fayyaa nama dhorka, nagaa nama dhorkaa jechuudha. Kan lubbuu irratti hojjetu immoo lubbuu isaa qabeera taana Waaqayyo irraa addaan baasaa mana kiristaanarraa fageessaa waa'ee macaafa qulqulluu fi waa'ee Waaqayyo yoo itti haasofte kun kasi dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni hafuurri hamaan hafuurri budaa kun irra jiraatu waa'ee dhuma kana gaafa itti haasoftu iyyuu hin amanu hin fudhatu jechuudha. Taateen humti isarratti ta'u kun iyyuu dhugaa yoo ta'e wantumti amma dubbatamu kun isarratti kan raawwatu yoo ta'e isatu akkana na godha jedhee hin amanu jechuudha. Kanaafuu maal godhaa hafuurri kun akka namichi dhiiga isaa dhangalaasu isaan booddee immoo gibira sana erga fudhateen booddee in tasgabbeessaa itti furaa jechuudha. Kan biraa namni hafuurri hamaan kun irra jiraatu fageessee yaaduu hin danda'u. Gara fuulduraatti yaadee fageessee karoorsuu hin danda'u. Waanuma har'a ta'u, waanuma ammatti ta'u sammuun isaa isa cinqee isa dhiphisee waan amma ta'uu qabu qofa taasisuudhaaf yaada malee gara fuulduraatti waan kun akkanatti na jalaa badaa, waan kun akkanatti immoo na jalaa hin badu jedhee addaan baafatee yaadu. Kanaaf namoonni baay'ee yeroo hunda murtii yeroo gabaabaa fudhatanii dafanii kan isaan murteessan. Inni biraan haaloo namaa baachuudhaaf karoora baasa.
haaloo keessa xiiqee keessa akka inni galu taasisa jechuudha afurri kun. Maaliif nama dhuunfaa waliin wal dhabdee miidhaadhaaf akka ta'u erga taasiseen booddee naannootti namoonni wal tumsanii sababa sanaatiin dubbisuun babal'atee akka jalqaba kaasne namoonni naannoo jiran akka isaan wal lolan akka walitti bu'an gidduutti immoo dhiigni akka dhangala'u taasisa jechuudha. Kanarraa kan ka'e namichi maal barbaada yeroo hunda lafumaa ka'ee sababa barbaada jechuudha. Yeroo tokko tokko naannoo keessatti maal jedhama abaluun ikkoo sababa namarra barbaada. Dubbii namarra barbaada. Dubbii namarra soqaa jedhama. Afurri keessa isaa jiru kun dhiiga dhuguu waan barbaaduuf, dhiiga dhangalaasuu waan barbaaduuf, dhiiga dhangala'uu kan immoo akka gibiraatti waan lakkaa'uuf arraba namicharra taa'ee waa namaa dubbisaa jechuudha. Arraba namicharra taa'ee keessa isaa taa'ee tuttuqee namni akka isaan lolu barbaada. Lafaa ka'ee lola barbaachisa namicha jechuudha. Osoo nama tokko yookiin dhimma irraa hin qabaatiin lafumaa ka'ee lola barbaadaa jechuudha namichi. Kanaan booda yookiin nama sanaa wal lola sababa isaatiin immoo namoonni biraa irra dhufanii akka gidduu sanatti namoonni hedduu walitti bu'anii dhiigni dhangala'u barbaada jechuudha. Inni biraa abjuudhaan nama sodaachisuudhaan hirriiba nama dhorkuu danda'a. Sodaa adda addaa keessa namaatti fida. Gaaddidduu guddaa duuba namaa uumee yookiin immoo akka waan namni nama duuba dhaabbatu namatti fakkeessee bineensota adda addaa kan akka bofaafaa fakkaatee namatti dhufuudhaan afurri kun hirriiba nama dhorkuu danda'a. Ija gubuufaa danda'a jechuudha afurri kun. Keessumattuu kan inni irra taa'u adda durummaadhaan ijaa fi sammuu namaa laphee namaarra waan ta'eef ijji nama sanaa akka inni diimatu akka inni akka malee bilchaatee namni sunillee akka arguu hin dandeenye hanga gochuu dirasitti haga ija jaamsuu dirasitti ni ga'a jechuudha afurri kun. Kan biraa haala jireenya isaa yaaduun abdii akka inni kutatu akka inni dafee waan murteessuu hin qabne irratti akka inni murteessu of ajjeesuuf akka kajeeluu fi akka yaalu taasisa. Abdii kutachiisaa jechuudha waa'ee jireenya biyya lafaa kana fuuldura qabee amma yoomitti bifa kanaan jiraatta. Jireenyi kee hojjettee silaa deebi'ee musa harkaa badaa. Ati hojjettee nama ta'uu hin dandeessu. Jireenyi kee bifa kanaan kan itti fufu yoo ta'e faayidaa takkaallee bu'aa tokkollee buufachuu hin dandeessu jedhee abdii waan nama kutachiisu hunda fuuldura isaa daraddara jechuudha. Kadhannaallee kan kadhatu yoo ta'e kadhannaan kee fuula Waaqayyoo fuulduratti siif hin dhaga'amu. Waaqayyoon kadhannaa akka keetii kana sii dhaga'a. Ati cubbuu meeqa hojjechaa cubbuu meeqa dalagdee akkamitti fuula Waaqaa dhaabbattee amma kadhannaan kiyya naa dhaga'ama jettee yaadda. Deebi'ee immoo bataskaanallee nan deema yoo jedhe nama akka keetiitu bataskaana dhaqaa jedhaan keessa isaa taa'ee jechuudha. Namni akkana isaan hin jedhu bara. Keessuma isaa taa'ee hafuurichi itti hima jechuudha. Nama akka kee kanatu qoshaashaa akka kee kanatu bataskaana deemaa. Nama akka kee kanatu naxalaa uffatee gara bataskaanaa deemaa jedhee keessa isaa taa'ee maal godhaa dhiibbaa irratti gaggeessaa. Manatti illee siilii qulqullootaa kan argu yoo ta'e siilii qulqullootaa hin abaaraa jechuudha. Hin arrabsaa jechuudha. Keessattuu siilii qulqulluu itti dubaroo maaram siilii qulqulluu Mikaa'el qulqulluu Gabrieel ammaati kana siiliidha jetteeti namaaf sagaddaa'ee jedhaan. Maalinni maaramii waaqamoo ergamaan waaqamoo kan isaaf sagaddu jedhaan jechuudha. Keessa isaa taa'ee maal godhaa? Akka inni waa namaa yaadu taasisaa jechuudha nama sana. Haaloo akka inni qabatu. Akka inni abdii kutatu taasisaa jechuudha. Bifa uumamni argate dhabuudhaan fakkeenyaaf fuulli isaa maal godhaa? Ni gurraachaa jechuudha namni kun. Fuula gurraachisuufaa. Mallattoolee adda addaa xabaasaa adda addaa irratti fida jechuudha. Fuula gurraachisaa, ija isaa ciimessaa, ija isaatti dhiiga uffisuu danda'a. Mataa isaa bakka lamatti akka waan adda dho'eetti fakkaachuudhaan boboo guddaa itti buusa. Cittoo waan jedhamu nafatti naqa jechuudha. Nafatti naquu danda'a. Cittoo adda addaa akka inni of hooqu, akka inni of faaqu taasisaa jechuudha. Keessattuu jechuudha gaafa inni kadhannaa godhatu, gaafa inni kadhannaa gochuu jalqabu dhagnumti isaa fayyaan kun of hooqaa jechuudha bakka. Isa nyaata. Lukaa ka'ee hanga mataatti kan ga'u kun homaa waa tokko kanarratti of hin argine isa nyaatee aganni isa dirmammaa'uu dirasitti ga'a jechuudha. Ijji isaa kun dhiiga uffata. Keessattuu gaafa kadhannaa godhu bataskaana gaafa deemu ijji isaa kun illee maal ta'a hin dirmammaa'a jechuudha. Nyaarri kun dirmammaa'ee akka inni mul'atu akka inni dhiiga uffatu taasisa jechuudha. Loon yoo qabaate immoo maal godhaa? Loon isaa kun hafuura budaa kanaan nyaatamanii akka isaan bokokan taasisa. Erga isaan bokokanii booddee immoo ajjeesuudhaan qonnaan bulaa sana maal godhaa? Harka duwwaa hambisa jechuudha. Kanaafuu hafuurri kun karaa adda addaatiin dhiibbaa gaggeessaa jechuudha. Dhiibbaan inni gaggeessu amaadha jechuudha hafuurri budaa kun. Kan biraa
dhukkuba sitti fiduudhaan qabeenya horatti mana yaalaatti akka ati fittu si gochuu danda'a jechuudha. Kan biraa si gaaddiddeessuudhaan jireenya kee keessatti maal godhaa? Ati akka abdii kuttuu, fayyaa kee akka dhabdu, qabeenya kee akka dhabdu si taasisaa jechuudha. Kanaaf akka ati yeroo hunda yaada addaatiin yookiin immoo yaada gaddaan guutamtu taasisa. Maaliif kana godhaa? Abdii kutachiisuudhaaf jechuudha. Waaqayyoon hin jiru jettee akka ati abdii kutattu taasisa. Kadhannaan kee fuula Waaqaatti akka hin fudhatamneef karaa kanaatiin si danqeetu Waaqayyo irraa addaan si baasaa. Isaan booda maal godhaa? Abdii akka ati kutattu taasisa jechuudha. Yeroo tokko immoo maal godhaa? Qaama namaa irratti furdina akka malee fida jechuudha. Furdina akka malee kana fideetu qaama isaa irratti tuulaa jechuudha. Kanaan booda namichi nan furdadhee jedha. Nan furdadheedha. Borciin baaseedha. Garuu keessi garaasaa ooffaadha. Keessi garaasaa bishaan guutaa jechuudha garaa keessatti. Garaa keessatti bishaan guutaa, sammuu isaa immoo ina doochaa. Dhukkubbii boboo guddaa itti taasisaa, ijji isaa akka gubu taasisaa. Garaan keessi immoo bishaan guutuudhaan isaan booda namichi yookiin akka malee furdatee furdina akka malee taasisaa yookiin immoo akka malee qallisaa jechuudha. Akka malee qallisee yoo barbaade immoo garaa isaa kana immoo borcii itti godhaa jechuudha. Garaa isaa keessa bishaan guutaa jechuudha namatti. Kana jechuun furdinni qaama isaaf yeroo tokko maal jedhu furdinni qaama isaa fi borciin isaa waliin madaalu jechuudha. Hafuuricha tafuufaa jechuudha. Akkas godha beekaa akkas godha. Akka wal darbu taasisaa jechuudha. Kun mallattoolee inni yeroo hunda namarratti agarsiisudha jechuudha. Araada adda addaa akka namni qabamu yookiin immoo akka namni araada kanaan qabamu taasisa jechuudha. Araada adda addaatiin suusii adda addaatiin akka inni qabamu taasisee akka namichi sun machaa'ee dhugee alkoolii adda addaa dhugee nama biratti maal ta'u akka inni tuffatamu akka inni nama biratti maal godhu fudhatama akka inni dhabu taasisa jechuudha. Karooraan yoo namichi hojjechuu barbaade karoora inni yaade sana jalaa balleessa jechuudha. Waan irra karoorse sana maal godhaa? Jalaa balleessaa. Namoota wajjin walitti dhiyaatanitti immoo gaafa inni karooraan hojjetu maal godhaa? Namoota sanirra bulee itti qoosaa jechuudha. Karooraan hojjettee duuteetta. Abaluun eenyutu karooraan hojjetee galma gahee beeka jedhee namni kun akka inni abdii kutuu fi karoora akka inni hin qabaanne taasisa jechuudha. Yaadniif kee fi karoorri kee araada kee qofa akka ta'u taasisa jechuudha. Bakka suusii garaagaraati. Yaadni kee yeroo hunda kanatti yaaddu waa'ee dhugaatiin yeroo kee eessatti dabarsaa akka jettu taasisee hojii sila hojjechuudhaaf yaaddee fi karooraati qabdu maal godhaa? Si jalaatii dhoksaa jechuudha. Maaliif akkana godhaa? Akka ati nama guddaa hin taane jechuudha. Akka ati qabeenya hin horanne. Akka ati nama biratti beekamtii hin argannee fi waan ati argatu sun akka si fayyadee jireenya kee hin jijjiirreef hinaaffaa guddaadhaan kana godhaa jechuudha. Akka ati namatti immoo hinaaftu immoo si taasisa. Ofii keetii akka ittiin hojjenne erga siidhee booddee nama hojjetutti akka ati hinaaftu taasisa jechuudha. Eessaa fidee akkamitti argatee jettee akka ati nama sana shakkitu, akka ati nama sana hamattu, akka ati nama sana irratti kaatu taasisa jechuudha keessa kee taa'ee. Maaliif takkaa seeneera taanaan hafuurichi iddoo qabatee karaa adda addaatiin dhiibbaa gaggeessa jechuudha. Akka argachuu nama ati jibbitu taasisa. Akka ati daftee aartee namaa wal dhabdu taasisa jechuudha. Keessa kee taa'uudhaan akka ati namaa wal dhabdu. Lafumaa kaatee akka ati namichatti aartu si taasisa yookiin akka ati namichatti gadditu akka ati namichaan ooddu si taasisa jechuudha. Namichi baroo maas hin goone hin hojjetate malee yookiin hin argate malee garuu maas hin goone. Si hinaafsisa jechuudha. Keessattuu waan gaarii gaafa namichi hojjetu si hinaafsisa bakka. Akka hinaaftu iyyuu otoo beektuu jechuudha si hinaafsisa itti si gubaa jechuudha bakka. Nyaarri kee kun fuulli kee kun ni guduunfama namicha gaafa argu. Hojii namichaa gaafa argu maal taata akka ati guduunfamtu taasisa jechuudha. Daftee akka ati aartu immoo si taasisa jechuudha. Haasaan ati haasoftu akka bushaayee borcamu taasisa. Bakka namoota biratti jechuudha. Haasaan ati haasoftu utuma haasaadhuma sirnaa haasaa jirtu haasaa hin taane jecha hin taane fiddee akka ati darbattu. Jecha hamaa dubbattee namni sun akkasitti muufatu taasisa. Erga dubbatteen booddee immoo deebitee maal jedheetiin kana dubbadhee maaliifan akkana jedhee jettee akka ati gaabbitu immoo si taasisa jechuudha. Waan ati yaadne waan namaa si hojjisiisetu yeroodhaan booda immoo si gaabbisiisa jechuudha. Si gaabbisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenya kee ta'uu danda'a akka carraa ta'e aartee waa tokko akka ati lafaan dhooftee cabsitu si taasisa. Erga cabsitee booddee immoo akka ati gaabbitu si taasisa jechuudha. Yeroodhaan booda sirraatti siqee sitti kolfaa jechuudha. Maaliif kana godhaa? Tokkoffaa qabeenya kee sana balleessuu waan barbaaduuf karaa sanaan si miidhuu waan barbaaduuf tooftaa kana fayyadamee akkana si taasisa jechuudha. Kana qofa miti hedduudha jechuudha. Amaloon hafuura hamaa kana jechuudha. Namni hafuura hamaa kanaan qabame mallattoolee adda addaa kana agarsiisa jechuudha. Egaa hafuurri seexanaa ija irraa ka'ee nama nyaatu kun jechuudha amala kee dabsuun akka ati hamaa taatee hojii badaa inni hojjechuu qabu bakka bu'uunsaatiin akka ati hojjettu si taasisa jechuudha.
hojii adeemsisaa si godhatee abboomee si bitee akka ati bakka barbaaddetti bakka fedhetti gochaa badii inni yaade sana salphumatti akka ati isaaf raawwattuu fi gochaa isaa kana akka ati raawwattu si taasisa. Dhumarratti immoo mootummaa waaqayyoo akka ati dhabdu si taasisa jechuudha. Bakka guutumaa guututti maal godhaa? Qaama kee keessa seenee, dhiiga kee keessa seenee, lubbuu kee to'ateetu maal godhaa? Gochaa badiisaa kana qofa akka ati raawwattu. Bakka deemtu hundatti, bakka teessu hundatti gochaa badiisaa kana qofa akka ati raawwattu si taasisa jechuudha. Qaama hojii raawwachiistuu si taasifataa jechuudha. Bakka isaa buutee hojii hamaan hojjechuu qabu sana akka ati hojjettuuf taasisa jechuudha. Guutumaa guututti gaafa si to'atu, gaafa kontirool si godhu jechuudha. Nama tokko gaafa kontirool godhu guutumaa guututti hojii isaa akka ati hojjettu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf isin amma namni tokko yoo qacaramee hojjete nama qacarame sanaaf bakka bu'ee waan sana hojjeta waan itti kenname jechuudha. Hafuurichis akka waan qacareetti jechuudha. Akka waan mindeessee to'atannaa isaa jala jirutti bulchee waan ofii isaatii sila raawwachuu barbaade sana maal godha? Namicha hundayyuu ni raawwachiisa jechuudha. Hunduma maal godha? Ni raawwachiisa. Gochaa akkasii gochaa badaa sanarra dhimma itti ba'a jechuudha. Hojii kee kanaanis maal taata? Ilma badii taatee akka ati beekamtu taasisa jechuudha. Ilma badii jechuun hafuura hamaa kanaatiin akka ati hamaa taatee beekamtu taasisa jechuudha. Ija kee irra taa'ee nama kan waraanu yoo ta'e, waan ati ilaalte kan hin of kalle yoo ta'e, waan ati ilaalte kan cabu yoo ta'e, waan ati ilaalte kan du'u yoo ta'e, ilma badii taateetta jechuudha. Ilma badii daabiloos seexanaa taateetta jechuudha. Kanaafuu namoota biratti, hawaasa biratti maal taata? Ati jibbamaa taata jechuudha. Inni koo abaluun sun ikkoo inni budaadha. Zariin isaanii, sanyiin isaanis budaadha jedhee bifa sanaatiin maal godha? Namarraa ati hawaasa keessaa akka ati adda baatu si taasisa jechuudha. Gaa'ela hawaasummaa keessatti akka ati hin hirmaanne taasisa jechuudha. Namni gaafa si arge maal godha? Si baqachuu eegala jechuudha. Budaadhaan bar jedhee gaafa si arge ususa jechuudha walitti. Abaluun ikkoo budaadhaan daa'ime kana dhoksaa jedhamee akka ati namoota biratti beekamtu taasisa jechuudha. Maaliif guutumaa guututti amala isaa sana si dhaalchisee bakka isaa buutee akka ati hojii sana isaaf hojjetu taasisa jechuudha. Kanaafuu waaqa biratti illee maal si taasisa? Jibbamaa si taasisa jechuudha. Akka ati fudhatama dhabdu si godha jechuudha. Hammeenya hojjettuun immoo akka ati mootummaa waaqayyoo hin dhaalle maal godha? Si taasisa karra mootummaa waaqayyoo sitti cufaa jechuudha. Hammeenyaan ala waan gaarii akka hojjechuu hin dandeenye maal godha? Dursee cufaa jechuudha. Namoonni hafuura seexanaa namatti ergisiisan fakkeenyaaf jechuudha yookiin immoo kan namatti ergan ni jiru. Namoonni hafuurota seexanootaa namatti ergisiisan yookiin immoo namatti ergan dabtaroonni, xunqaawonni, awuloowwanni warreen jedhaman humna badii kanaaf yommuu isaan bitaman jechuudha. Namoonni hafuura badii kanaaf bitamanii maal godhu? Ittiin duroomuu danda'u. Namoonni jalloo daba yaaduudhaan namarraa akka miidhaan ga'u ni taasisu jechuudha. Dhumni isaanii garuu maal ta'a? Dukkana ibiddaa ta'a jechuudha. Galaana ibiddaa ta'a jechuudha. Siyoolii ta'a jechuudha. Maaliif hafuurichi isaan irra bulee isaan buufatee waan ofii sila hojjechuudhaan yaade san isaan hojjisiifata jechuudha. Daftaroota warreen jennu, xunqaawonni warreen jennu kun jechuudha warri hafuura hamaa namatti erganii fi namatti ergisiisan kun bakka bu'aa hafuura hamaa sana ta'aniiru jechuudha. Guutumaa guututti waan hafuurri hamaan sun hojjechuu danda'u jechuudha. Qaama foonii uffataniitu malee, qaama foonii uffataniitu mul'atan malee waanuma hafuurri hamaan sun hojjetu guutumaa guututti dhagaaniin himatanii hojjetu jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon haadha keenya dubaroo Maariyaam uffatee dhufee kaayyoo fi kiyyoo isaa cabse sana hafuurichis immoo maal godhaa? Guutumaa guututti jarreen irra buleetu maal godha? Hojii isaa hojjisiifata jechuudha. Gaafa laaltu qaama fooniitti sitti mul'atu malee hojii daabiloos guutumaa guututti hojii daabiloos malee hojii namummaan hojjetanii jechuudha. Kanaafuu namarra bulee hojii hamaa akka kanaa hojjeta jechuudha. Jarri maal godhaa yoo barbaade hafuura adda addaa waamee ergisiisaa jechuudha. Hafuurri hundumtu akka isaanii abboomamoo taasisaa jechuudha. Deemi jennaan hafuura sana akka isaan erguu danda'an maal godhaa? Silxaana kennaaf jechuudha. Nama ajjeesi jennaan akka nama ajjeesuu danda'u hafuura sana waamee ergaa jechuudha. Takka takkaatiin maal godhaa? Hafuuricha akka inni beekuu fi akka inni hafuuricha abboomuu taasisa jechuudha. Kanaan booda yoo barbaade duroomsi yoo jedheen karaa hafuura sanaatti amananii warri dhufan hafuura sanaaf warri bulanii fi gibira isaa barbaachisu warri kaffalan akka durooman taasisa jechuudha. Dhumni isaanii garuu badii akka ta'e immoo dhumarratti itti himaa jechuudha. Badiidha jechuudha. Dukkana siyoolii gaannama isaatii akka isaan galuu danda'an itti himaa dhumni isaanii achidha jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha? Qooda warri lungootaa, warri amantii hin qabne, warra ciiggaamaa yookiin abaaramaa, warra gumaa, warra alalee, warra qoricha namatti godhan, warra waaqolii tolfamaa waaqessan, warri sobduun hundinuu jedha gara kuufama abiddaa fi dhagaa boba'uu keessa ni bu'u. Achi keessattis maal ta'a? Ni gubatu. Lammaffaas immoo du'u jedhee
mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 8 irratti kaa'ee jechuudha. Gara ibiddaa sanitti bu'u jedha. Bakka warri akkanaa kun. Kanaaf Daabiloos maal godha? Isaan irra taa'ee gochaa badii kana hojjisiifateetu jalqaba dhumarratti maal isaan godha? Ni ajjeesa jechuudha. Gara ofiisaatti fudhatee akka isaan gubatan taasisa jechuudha. Kanaaf jechuudha Waaqayyoon jecha isaatiin yookiin sagalee isaatiin maalluun jedha? Namni addunyaa kanarra yoo jiraate addunyaa kanarratti waan hundumayyuu yoo kan bitu ta'e addunyaan kun hunduu kan isaa yoo taate lubbuu isaa garuu yoo fayyisuu baate maal fayyada maal gatii qaba? Namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 16:24 irratti kan dubbatuuf kanaafidha jechuudha. Kanaafidha humni hafuura hamaa kun guutumaa guututti jireenya nama sanaa erga to'ateen booddee dhiibbaa gurguddaa akka kanaa gaggeessaa jechuudha. Dhumarrattis jechuudha namoota gochaa kana raawwatan sagalee Waaqayyoo jecha isaatiin akkana jedhee akeekkachiisaa jechuudha. Ati ilma seexanaa, ati yaa ilma seexanaa, warra kamiin akkana jechaa jira macaafni qulqulluun? Warra waan akkanaa godha, warra Daabiloosiif bitamanii guutumaa guututti jireenyi isaanii guutuu isaaf bitamanii jiraatan gochaa badii kanaaf bultoo ta'anii yookiin immoo gochaa badii kanaaf maal ta'anii garbicha ta'anii bitamanii kan jiraatanii maal jedhan? Ati yaa ilma seexanaa jedhan. Ati yaa ilma seexanaa, diina waan qajeelaa hundumaa, ati haxxummaa fi ammeenya hundumaatiin guutamteetta. Ati yeroo hundumaa dhugaa gooftichaa sobatti geeddaruu hin dhiiftuuhi. Ammas harki gooftichaa maal si godha? Si dhaha jedhaan jechuudha. Hojii ergamootaa yookiin immoo hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irraa gaafa dubbisan jechuudha. Kanaafuu maal taaniu ilma seexanaa ta'anii jiraatu jechuudha. Guutumaa guutus jechuudha. Gochaa hafuura hamaa kanaan bitamanii gaafa jiraatan ilma seexanaa, ilma Daabiloos ta'anii jiraatanii akkaataa kanaan ofii isaaniirras nama biraarratti dhiibbaa geessisu jechuudha. Walumaa galatti egaatiin fayyaa namaa irratti balaa geessisa jechuudha. Miidhaan inni geessisu maali? Dhukkuboota adda addaa namatti fida. Dhukkuboota akkamii namatti fida kan jedhu immoo gabaabbinaan ilaalla jechuudha. Dhiibbaa adda addaa karaa fayyaatiin dhufu namarra geessisuu danda'a jechuudha. Kunis hafuura budaati jechuudha. Kan akka kaansarii jechuudha. Kaansarii ta'ee kan nama dhiibu hafuura budaa kanadha jechuudha. Kaansarii namatti kan ta'u hafuurota warra kaan irraa kan adda isa taasisu dhukkuboota ciccimaa kana kan ta'u hafuura kanadha jechuudha. Hafuura budaa kanadha jechuudha. Kan dhiibbaa dhiigaa yookiin immoo dhibee dhiigaa namatti ta'u hafuura kanadha. Dhibee sukkaaraa kan namatti ta'u, xannacha sammuu kan namarratti ta'u, booda gara kaansariitti kan jijjiiramu kuni yookiin immoo gara kaansariitti jijjiirame jedhamee kan mana yaalaa keessatti karaa adda addaatiin namni yaalamee fayyuu dadhabu kun hafuura budaa kanatu kana fidaa jechuudha. Kan dhiiga namaa xuuxee simboo namaa balleessu yookiin immoo miidhagina namaa kan balleessu hafuuruma kanadha jechuudha. Kan dhibee kalee namatti fidu, kan dhibee hasmii namatti fidu, akkasumallee kan dhibee garaachaa namatti fidu jechuudha. Maalinni hafuura hammeenyaa gosa hafuura budaa kanadha jechuudha. Dabalataan immoo hafuurri ayina xilaas hafuura HIV namatti fiduu danda'a jechuudha. Hafuuronni kun maqaa isaaniitu adda adda malee hafuura seexanaa jedhamanii waamamu walumaa galatti jechuudha. Saaxanaa'eel gara biyya lafaatti gad darbatamee hafuurota adda addaa saraawitii yookiin hoomaasaa of jalatti diriirsee gochaa badii kan akka isaan raawwataniif maal godhe haala mijeessee jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan dhukkuboota adda addaa namatti fiduudhaan dhiibbaa adda addaa kan namarraan gahan qabeenyi namaa mana yaalatti akka dhumu kan taasisan fayyaa kan nama dhorkan waaqayyo irraa kan nama adda baasan mootummaa waaqayyo akka namni hin dhaalle kan godhan humnoota hafuurota badii kanadha jechuudha. Walumaa galatti hafuuronni kun jechuudha kaayyoon isaanii waaqayyo irraa addaan nama baasanii namni akka amantaa hin qabne akka inni waaqa hin beekne taasisanii si walitti akka namni fudhatamu taasisu jechuudha. Walumaa galatti egaatiin humna hafuura hamaa kana mo'achuudhaaf maaltu nu barbaachisa kanneen jedhan immoo akkamittiin kadhachuu qabna, kadhannaa akkamiitu nu barbaachisa, humna hafuura hamaa hafuura budaa kana mo'achuudhaaf kanneen jedhan immoo kutaa itti aanu keessatti waliitiin ilaalla jechuudha. Hundumti keessan egaa viidiyoo kana namoota hundumaaf sheer gochuudhaan laayik gochuun namoota hunduma biraa akka qaqqabu taasisan isiniin jedha. Kan nu barsiisee fi kan nu gorsee maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaatil Egzaabeer.